Sirboota koo gurguraatii ijoollee koonaaf guddisaa jedhee dhaammate weellisaa Kadir Ahmed rakkoo maaliitiin addunyaa kanarraa boqochuu danda'e hiriyoonni isaa akkas jechuudhaan dubbatu. Egaan qophii keenya wajjin hanga xumuraatti ta'an affeerraa keenya akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warreen maatii keenyan ta'een amma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa'aa share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisa. Koo gurguraatii ijoollee koo naaf guddisaa jedhee dhaammate weellisaan Kadir Ahmed dhibee mudateen erga yaalamaa ture booda wixata agayya 5 2024 galgala lubbuunsaa darbe. Magaalaa Jimmaatti dhalatee kan guddate weellisaan Kadir Ahmed ijoollummaarraa kaasuun jaalala sirbaatiin kan booji'ame. Sirboonni Alii Birraa ammoo kan ittiin afaan hiikkatee fi jaalala addaa qabuuf akka ture Kadir yeroo lubbuunsaa ture dubbatee ture. Miltoo hojiisaa kan taate weellistuun Bashiriyyaa Boorshaa weellisaan kun nama kennaa addaa qabuu fi ijoollummaan hojii aartii keessa seenedha jechuun ibsiti. Ijoollummaadhaan gara aartii kanaa kan seene baandii Shanan Gibee keessa ture. Inni ana booda baandicha kan seene achis baay'ee hin turre gara baandii Biiftuu Oromiyaa dhufe jetti. Erga Jimmarraa gara baandii Biiftuu Oromiyaa dhufe waggoota 10 ta'uuf hojiilee aartii adda addaa hojjechaa kan turee fi hanga dhukkubaan siree irratti hafuutti baandichuma keessaa hojjechaa ture. Weellisaan dargaggeessi kun nama kennaa aartii ajaa'ibaa qabu ture jetti Bashiriyyaan. Kadir sagaleen bareedaa nama qabudha. Nama hojjetee hin quufne ture. Sirba Alii Birraa baay'ee sirba mucaa kichuu dhabne jettee miira boo'ichaan dabaalameen dubbatti. Ji'oota 10 darban dhukkubsatee siree irratti kan hafee ture. Weellisaan Kadir Ahmed hospitaalota adda addaatti yaalamaas tureera. Yeroo hospitaala turetti itti dhiyeenyaan hordofaa turuu kan himtu gaazexeessituun Nasraa Shariif Kadir jalqaba dhibee narbii mudateen daran itti hammaachaa deeme jetti. Ji'a 10 ciise. Miila isaatuu narbiidhaan qabamee ture. Finfinneetti yaalamaa ture. Ergasii magaalaa Adaamaa hospitaala Yooyaatti yaalamaa ture. Yaalii narbii sana gochuu fi qaamni isaa sababa ciisichaan waan madaa'eef isa fayyisuutu yaalamaa ture jetti. Qaama madaa'e sana osoon fayyiin yaala narbii ziyootiraappii gochuun rakkoo waan ta'eef yaalii narbiitti hin ceene. Yeroo dhiyoo as immoo nyaata fudhachuu irratti rakkoo guddaa ture. Sababuma kanaan dhukkuba ji'oota 10 irra ture kanarraa bayyaannachuu waan dadhabeef akka lakkoomsa Itoophiyaatti adoolessa 29 bara 2016 galgala naannoo sa'a 1 hospitaaluma itti yaalamaa ture kanatti lubbuunsaa kan darbe. Kadir sirba jalqabaasaa Abaaboo Jimmaa jedhuun booda sirboota Qeenxee, Armeekoo, Dammee, Naafumamtee fi kanneen biroo uummataan ga'eera. Sirba Shaggooyyee kan weellistuu Margituu Warqinaa waliin ta'uun sirban ammoo badhaasa Odaa Awwaardii kan injifate ture. Weellisaan kun sirboota Qeenxee uummataan ga'e kanaan alatti sirboota albeema qopheessaa akka ture quba qabaachuus himti Bashiriyyaan. Sirba albeema guutuu qopheessee qabaachuun quban qaba sirboota koo kana gurguraatii ijoollee koonaaf guddisaa jedhee dhaammatee ture. Sirboota kana eenyuun biratti akka hojjete guutuusaa garuu an hin beeku. Haadha manaa isaatiin jedhee ture jetti. Weellisaan Kadir Ahmed bultii kan qabuu fi abbaa ijoollee lamaas ture. Sirni awwaalcha isaas magaalaa Adaamaatti akka raawwatamu hiriyoota isaarraa hubanneerra. Egaa maatii isaa fi firoottan isaa hundumaa fi jajjabina hawwinaa lubbuusaa kan jannataa haa taatu.